عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفوني كم نجي قبلني ورمو الريفيو تبدأ وتنهم دكي سنونا جا الرأس فيديو تكاولتي ديبني وانتين دلقو ديمو قرطمي يوكين كلونا وانتوني يسي دلقو فنا برباتيسن قلوبين فبراقبا جنجبيل فريش فبراقبا شنكرتا هدتك فبراقبا تيماتيم توكو hawaja garagaraa qoostaa yookiin sabaanik yookiin beebii spinach of biraa qaba. Kireem fireshaa of biraa qaba. Zeetaa jechuun kanneenumaan fayyadama. Inshaallah waa hedduu miti. Sagalee kiyya kanaaf immoo dhiifama qofaa wayiitiin natti jira. Inshaallah isinitti hin dheeressu. Amma immoo shunkurtaa cicciradhee jira. Maxxashaa bidirra kaadhee kun akkuma argitan zeeta waa xiqqootti godheen jira. Amma shunkurtaatti naqadha. Kalluuna cicciradheen jira. Kalluuna gurgurdisee cicciruu mala sirrii gurgurdiseeti wanti ciccireeti. Kalluunni nama jalaa bututaa yookiin nama jalaa hurraaya yoo xixiqqeessanii cicciranii kuma beektan inni yoo soo bilchaatallee hin turu. Saniifiin gurgurdisee cicciradhee jechuudha. Amma timaatim cicciradheen jira. Timaatim silaa isa xiqqaa san mana qabaannee bareedadha. Xixiqqoolee sanitti godhatanii qurxummiitti isa godhatanii baay'ee bareeda. Garuu amma akkanuma of biraa qaba. Rakkoo hin qabu jechuudha. Amma immoo qullubbii fi janjabiila san akkatti qopheeffadhee amma walitti nannaqaa hunda isaatu. Amma hawaja garagaraa of biraa qaba. Akkuma argitan hawajuma yookaan fayyadamu jechuu waan addaa hin qabu. Maajii, paapirikaa, maal irdii kanneenuma. Kenapa ya tapi walitti booda waliin dhahee booda timaatiin itti naqadha. Amma yoo bilchaata hunda walumatti naqadha jechuudha. Soqeddati itti godhee beebii spinach illee amma itti godhaa jechuutti naqadha. Waa hundaayyuu waliin nannaqee amma immoo kireem fireshaa itti godhadha. Xiqqaa isaan of biraa qaba. Bilchaatu itti biddaramtu isin osoo yoo tattee bilchaatti waan ta'eef amma immoo gara ruuza godhachuutti deemna. Ruuza biratti godhannaa jechuudha. Ruuza immoo tiyyuu kunoo ruuza kana biraa qaba. Ismentii injii sine akkanumatti miicee fayyadama. Ruuza adii dalaguu deema. Asitti immoo tuyyuu hawaja qarfaa urunful kororimaa takka baala kanaan biraa qaba jechuu kanneen itti godha. Zayitii fi soogiddaa jechuudha. Amma kun olistii bidara kaadhe zeeta
amma kun bishaan danfaatti naqadhee maal jechuudha. Kunoo maashaallah ruuzni keenyallee amma xumurameera. xiqqoodhaan itti godha bilchaatee kunoo akkuma argitan bilchaatee jira. kun immoo loozii fi qaaraadha yookiin qaccee. kunoo maashaallah ruuzni keenya bilchaate. kunoo akkatti kalloon irratti naqatanii yookiin qurxummii irratti naqatanii nyaatanii jechuun inshaallah. kunoo daawwattoota keenya ruuza fi qurxummiin hojjenne kana fakkaata. akkatti walirratti nyaatanii waliin godhatanii akkatti. kunoo har'aaf viidiyoo kiyya asuma irratti dhaabaa. akkuma argitan kunoo galatooma. Subscribe, like, share godhaa yoo isinitti tole. Aga video